ايش قافتك ايه bari ninkan fada gina wai jala lara kai gafat du modis انا راكون انجلو سي چاكاسنا غافدو gina ni abba mana ka banjatto abba mana kara inde du sakala jala tagin nan jala da jede le nan da be malif jala lisanan kamne jede zo tari gafi guddana tani sakana gafi jede tan wannan trawit ابا منا قبدا aywa جانا لا راس كبودي دي bar marra nan kabu wante be ko ni heddu jala tagin nan kabu wannan sa wallahi اوكي ايش جرا سبرا جرا tak ama berade metin jira gan yoro mbira jiro tisle nan kam ne gan ma fitle nan kab wanna sa walla اوكي غرا غرا جرتاني يا روبر جرتول سيدي aywa اما فامو يبل تمو سيدا جمرج amma sa mammo ya basmati ta sale ni ran fadi amma ginna ma birara ne ka bisarra mo nan kab wante walla ما هذا لو ضرب يديك هذا في قلب النيت Iko rabbi Bafi baay'ee nuti hedduu takka illee nama hedduun gaafadha nama naa deebisu nabi maaliif ginna اما انا سيدي بسانا جاكس shinaa deebisu اني كم سيف كاولاتي مو aywa كدراتي مو كاولاتي laa umriitti gishummaadhaanii na fuudhan jettu isuma mogin jaalalun isaanan qabu دمبلي كانكي سفرته aywa isuma moo nan qabu ايه بلامبوت wallaahi hedduu gina kun amma nama biraatiin dubbadhe jaalali nama biraarraa na qabu garuu mbosarraa na qabu بلامبوت مسافة كان تكان نبس ليكم anuu dubbisuutti galuu diddi ايه كفار لسان ليس كيف مالي ساسي تلو دي ديو wamaa bakka hin wanna tokko na toluu hin bakka jaalaluma isaan qabuu didi wanna biraarraa hinuma bakka yoo nama nama bultii teessan keessatti waan ati barbaaddu sii godhaa ni hamma danda'e ni godha ginni jechuun waan ati barbaaddu fedhii keessiif guutaa ni guuta jaalaluma bakka gittuma jaalalaa qofarraayi maali hir'inni maaliif warri kitaaba kana dubbisee isa jira hedduu takka narkaa wallaahi بيوقف ajaa'ibaati waraa بيوقف eessa jira inni amma biyya jira inni amma biyya jira ginani biyya hin jiru biraa deemeeti hin jiru ati biyya arabaa artaam aywa kabiraa irraa fikiriinsi qabe kabiraallee nin qabne ginu osoo nama biraatiin amma dawwaleetuma dubbadheetuma walitti dhufan ginna qaba jaalalli irraa irraa si qabu aywa isaanimmoo yoon sa'a 24 seenan isaan nan tolu bakka na jibbisiisa waan ta'een beeku Gimana akka kooti wallahi itu kan aku ara shamsu akka yaada kootiitti akka inni na jaallatu kanatti nan jaalladha jedheen dadhabe gina ni jaalladhe miti akka inni na jaallatu kanatti nan jaalladhe nan yaala garuu tasaalee na di Itoophiyaa hojjechuun akkasuma moo eega biyya arabaa deemtu illee jemmuu akkasuma. dhageettee waan si gaafataa maal je wayituma biyya jiru akkana si godhamoo erga biyya arabaa deemte booda wanni kun si jamman eessuman bira jiru kabbaaddu ilmaan irraan fadha wallaahi daffaa akka jedhe gadiir martu yaa balaan buuti amma maal godhi naan jetta akkamuu fi inni nama jechuun isarraa maal gaafannare waraa
Bareeduma akkam. Waan inni jechuun amma lamisaale nama biraa jaalattee nama jaalatte san isa irraa hoo maal jaalattee kana irraa maal dhabde? Laa wanna tokkollee waan hin dhabe tokkollee hin qabu bakka jaalaluma isaa hinuma bakka hinuma ittuma naanna'u tasaallee. Idmeedhaan akkam sirra guddaadha? Laa guddaa miti. Ilma qabdanii walirraa? Ayyoo mucaa tokko qabna. Isuma mucattiis illee isuma wajjiniin inni irraanfadhe waan ajaa'ibaa namaa yaadadhu. Matsaafa gammaan dubbisiin kun gara addisii maashaallah walitti shi salaasama ani hamma wanni nan jedhu laa akkam godhee jennaaniin ana kanas illee na qabuu danda'a dhadhaa Abiraamiti gin kan biraas darbee halaala haraama biraa gochuu osoo hin taane isuma kana akkamitti jaalala isaanii qabna isuma waliin jiraadha jechuu yaadaan akka kootti. Yaamee nama nurra lafa bulee gaafannaa. Ziizootti ishee godhu. Kamsu maal jette? Ziizootti ishee godhu. Ziizoo maal jedhamu? Kitaaba kana hin dubbisne? Kuma lama soddoma dhufa gadaa eegaa kamiyyuu. Laa ilaaha bara ilma waliin dhiisee jechuudha. Yoona siirii wayii ta'uu hin dhabu. Waa wayii yoo namni waatti godhe malee bitattii ta'a. Wayii namni waasi godhuu hin dhabu wayii laallantee. Lakkee akka hundaa keenyatti waa dadachuun harkaan tiima. Lamaan akkasii hin jirre. Laa wanna akkanaatti illee hin galle wanna tokko illee laallan. Sheeka fa'aatti wayii himtee jedheeti. Fakki baasee irruma ijoollee irra caalaa koomantumaan nama gaafa dhame takkaaba dubbisa hin dubbannellee. Inni hoo akkam waan kana beekaa? Eeywaa maaf an sin jaalladhaati maaliif nan jaallatte na jaallachuu diddee oroon naan jedhe bari ammaalan godharee jaalladhee miti anas jaalani mana dide onnuma kootu duudaan mana ta'een jedhaan malee baasneetuma dubbata. Abeet kabbaan no. Yamma du'aa hin deebisnaa birrii asal jedhu. Biskita ijaaramu wayii naannoo wajjin maatii soqanii. Waan ji'a namaa caanii jirtu. Gootu lama. Taddeetana masgiida deebisnaa birrii wayii ergi. Akka inni na qabuudhaaf. Maal gurareetu humna ta'e naa walii. Tepsi shaakaa. Eeshe. Alex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal deebiin kee gaafii kanaaf? Deebii kanamoo? Antana balagummaan jamalee akkasii miti tana balagummaa. Laa waa balagummaa hamma wantichi beektaa waa naaraama godhee. Yoo jammaraa teresiif maal taate? Bari umurii. Eeywaa. Balagummaa jechuuf nama jalqabaati malee isiidhaaf waa nama sila argee beekee akkana ta'u ta'e. Umurii kudha jaan. Turanii? Eegee sana dee'aan turanii? Amma turanii bar wal biraayyuu deemanii garagara jiranii fikirii irraa na qabuu didee jette. Akkasumatti na jibbisiisee ta'e. Akkanumatti waa mara inni naa godhaa garuu ammoo akkanuma fikiriin jaalalli jedhamu kun irraa na qabuu didee. Galgala ulaagaa akkam jedhee gaafatu. Gaafadhu gaafii jedhan. Galgala. Laa waa'ee ulaagaa miti inni maa guutaa hundaallee hin guutaa bakka wanna isaa hin beeku ani dide malee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Irra wallahi gaafii isiitiif deebisuu hin dandeenye ale. Abdii maal jedhu? Mucayyoo deebiin isii hamma hin jiru beektaa gara rabbiitii yoo ta'e malee. Sheekolee gaafadhu gara si yaalii
obboleetti. Waatu jidduu keessan jira malee akkanatti miti. Dura jalqaba jaalattee itti heerumte miti. Aywa. Yaa waan jidduu keessan seenuutu jira malee. Jaalallis jechuun yeroo dheeraa siisni torbeedhuma wal arginetti sana boodatti maanna fuudhagin bakka hirmaallee tasaallee kana jechuutti illee dadhabeetiin nama hedduu tokko hin gaafadhe namni takka amansiin adeemsee hin jirkomantu maalamoo nama hin gaafadhe namni adeemsee namaa dhiba. Sheeka gaafadhu sheekota sheekolee gaafadhu. Atu jaalachuuf hin mokkorree maa iddilii kenniniif. Isa muka biraa. Isuma malee. Laa wallaahi ani numaan jaaladha jedheetumani amma danda'u tokko bakka akka jaalalumti isaanii haa qabadan waamtu tokko gochuuf ni jaalagin bakka naan ta'u abadan naan ta'u. Kabiraa yoo yaalteerraas qaba. Aywa kabiraas fayyaale na qaba. Bakka akkasii qabe isa waliin jiraadhu dhiisi. Inni jaalata kaabsii akkam godhani. Amma nama si jaalatu. Ergasiin hin jaalanne waan godharree. Nama si jaalatu tokko adda ba'uun baay'ee tokko ulfaataa miti. Inni gille jaalatu isa kanatu natti rakkoo cimaa ta'e. Akkasirra gama qur'aanaatti deebi'i gara si yaali sheekolee gaafadhuuti waan akkanaati jedheetti himi. Fikireen dideenii jira irraa jaalali naqabuu dide kabiraa waliin dammoo naqabaa erga jedhu. Waan ta'e wayiitti jidduu isaanii jira bar. Allah waala. Omaa kan jiran ofumaa dide. Assalamualaikum arahin jedhamu. Waalaikumsalam. Dhuguma jechi abdii sirriidha dhugaa abduu. Jechi kee sirriidha anillee deebisuu dhufe obboleetti tiyya dhugaa. Waatu sin jidduu jira malee akkanumaan abbaa warraa kee akkamitti akkanatti jaalalirraa si qabuu dida. Sheeka bira argitee wanta maal warri amaaraa tokko ayna xilaamoo wanta waan akkasii wanna jedhan tokko jira. Waan wayiiti jira malee akkanaanii miti ishee. Sheeka bira dhaqi sheeka bira dhaqi. Sheeka bira ga'e bakka. Sheeka bira deemi malee lubbuwaati namni kabiraa ka jaalattu ka jaaladhu osin jedhan ilma walirraa qabdanii akkami gara biraa itti kanuma yaalladhu haga dhuma. Irraayis qabuu baatu aadee maaliif rakkoon hin jiru bar. Erga inni si jaallate. Ammallee ganaa kabiraa eegaltee torbee tokkoon booda yoo jaalalli irraa si qabuu dide. Erga inni jaallate waan rakkoo qaba erga si jaallate erga ulaagaalee hunda waan ati barbaaddu hunda si guuta taanaan rakkoon qabu waan jaalalli gar tokko nama miidhagaa yoo erga inni si jaallate inni si jaallachuu dannu guddaa erga kan kee dide jechuudha. Ani jaallachuun barbaada akka kootti na dide malee tasaa akka waan onneen koo inni shigame jechuun miti dhugaadhuma. Amma barbaadu gara saatiin ta'e isatu na jaallachuu didee odoo jette gara saatiin ta'e furmaata baay'ee jira beekta. Amma si argite rakkoon si bira ta'e dubbiin. Aywa. Kun immoo sheeka si barbaachisa dhugaa rabbi dubbachuuf qoosaa odoon dhugaa baanta dhugaa haasa'aa jirta taanaan ilma walirraa qabdan waan ta'e. Sheeka argite nama guddaa nama beekatti madhu akkas jedhiiti rakkoo kee hundatti madhu ishee ni jaalatta taanan jechuudha. Bakka akkas godha akkasii jedhan san ishii. Inshallah yaa galatooma. Ittaa qaraani. Hayyee. Yoo si qaraanii didee deebi'ee sittaa barbaadanii. Deebii asitti moolaa habiibti asitti hin deemaa jechuudha. Jaartii nama biraa jalaa baasee mucaa maqaa nu balleessanii deebiin akkasitti garuma biraa ta'e barbaaddattu. Deebii kitaaba kanaan beeknu nurraa dhiisa. Isinitti haa tolu caawanii gaafin kiyya kanuma gaafii biraatti ta'e hin qabu galatoom ibsa. Next ጥያቄ ያለ ሰው ጋፊ
qabamiidha. Ibsishaa jarraan kennamuun baaqaatan baane warra jarraan baheef deemaatii piroofaayilii gubbaa laala. Koodii keessan nama sadan bahee fiira maal taata? Meetu namni xiyyaaqee maafii biraa qabu hangaafii qabaa warra jettanii si galchaleedha xiyyaaqee. Waraanamni kun maaliif natti ergate na ilii jira. Salaamu alaikum. Rabbina baari. Wa alaikum assalaam. Ajandaa taatan. Ani moo. Raa'eek barreeffama arabaa akka fedhan seensu. In ta'u godha ajandaa wiiduun ta'uun. Barreeffama arabaa kan barreeffama arabaa. Sa'aatii geemii. Arabaa miti chiikii irra kaatanii sitti ergatanii.